Akkuma seenaan laga Abbayyaa waggaa kumaaf ture jijjiirame dongorri Itoophiyaan galaana diimaatti dhabdeen sirreeffama jechuun ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatan. Akkam jirtu oduu haaraa fi dhugaa guyyaa kana isiniif dhiyeessina. Oduu Itoophiyaa fi addunyaarraa odeeffannoo qulqulluu fi amanamaa daddaffitti akka isin bira ga'uuf chaanaalii kana subscribe gochuun mallattoo bilbilaa sana on gochuu hin dagatina. Viidiyoo kanallee like share gochaa hanga dhumaatti inni waliin tura. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed galaana diimaa waggaa 30 dura harka Itoophiyaa akka turee fi dongorri kunis bor sirreeffama jechuun marii televezyiinii biyyaalessaa irratti taasisaniin dubbatanii jiru. Ministeerri muummee Abiy xumuramuu hidha haaromsa laga Abbayyaa ilaalchisuun gorsaa dhimma hawaasummaa isaanii waliin marii taasisan irratti akka dubbatanitti dongorri galaana diimaa ilaalchisee raawwatame akka sirreeffamu eeranii jiru. Galaana diimaa waggaa 30 hardhaa nu harka ture. Galaana diimaa waggaa 30 hardhaa seenaa kaleessaati. Dongorri uumame kaleessadha. Bor sirreeffama baay'ee rakkisaa miti jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed marii eebba hidha haaromsa laga Abbayyaa fulbaana 9 gaggeeffamu ilaalchisuun taasisan irratti seenaan laga Abbayyaa waggaa kumaaf ture akkuma jijjiirame dogongorri Itoophiyaan galaana diimaa itti dhabde akka sirreeffamu dubbatanii jiru. Yeroo Eertiraan walabummaa ishee argattee galaana diimarraa kan adda baate Itoophiyaan waggoota muraasa dura ministeerri muummee Abiy Itoophiyaan karaa galaana diimaa ulaa galaanaa argachuuf fedhii akka qabdu erga ifa godhaniin booda gama Eertiraatiin yaaddoon uumameera. Eertiraan Itoophiyaa waliin dhimma hidha laga Abbayyaa irratti atakaaroo keessa kan jirtu Misri waliin hariiroo ittiin waltumsan uummachuu hordofee ammoo muddamni jiru hammaateera. Hariiroon biyyoota lamaanii daran kan hammaate ministeerri muummee Abiy Ahmed ulaan galaanaa Itoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuudha jechuu hordofeeti. Haasaa ministeerri muummee Abiy Ahmed waa'ee ulaa galaanaa fi buufata galaanaa taasisaniif fedhiin agarsiisan aangawoota Eertiraa hin gammachiifne. Ministeerri muummee Abiy fedhii buufata galaanaa ilaalchisuun waa'ee dhimma galaana diimaa osoo hin kaasin nagaan tureera waan ta'eef maaliif amma cal hin jennu Eertiraa waliin akka walitti hin buuneef yoo nutti hafeho Jibuutii waliin yoo walitti buuneho kan jedhu namoonni yaaddoo qaban jiru jedhanii ture. Dhiyeenya kana Prime Media irratti gaaffii deebii kan taasisan ministeerri ittisa Itoophiyaatti daarektaroota hariiroo haalaa fi tumsa loltummaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuu sababoota amansiisoo 4 Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf gaafattuuf dubbataniiru. Sababoota kanneen keessaa tokko hariiroo seenaa Itoophiyaan galaana diimaa waliin qabdu ta'uu kan kaasan jeneraalli kun walitti hidhamiinsa seenaa qabna gaafa jennu galaanni kun nu waliin ture galaanni diimaa asab ture asab ammoo akkuma beektan kan ofiin of bulchu ture jedhan. Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuu itti dabaluun seenaa qofa osoo hin taane seerri idil addunyaas nu deeggara jechuun fageenya Itoophiyaan galaana diimarraa qabdu xiqqaa ta'uu akka ragaatti eeraniiru. Jeneraalli kun Itoophiyaan galaana diimaatti dhiyoo irratti waan argamtuuf seerri idil addunyaallee akka ishee deeggaru ibsaniiru. Kan ministeerri muummee Abiy Ahmed dhimmi ulaa galaanaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jedhanis irra deebi'uun haala amma jiruun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'eera jechuun dabaluun dubbataniiru. Ittiin of jajuuf osoo hin taane ulaa galaanaa qabna jennee hawwuuf osoo hin taane amma dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'eera. Dhimmi jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ammoo fedhii biyyaalessaa gatii kamiyyuu itti kaffaltuudha jechuun kana milkeessuuf raayyaan ittisa biyyaa karaa dippiloomaasiitiin yaalii gochaa jiraachuu ibsaniiru. Jeneraal Tashoomee Gammachuu haasaa taasisan kanaan sadaffaa irratti kan kaasan yaaddoowwan Itoophiyaan qabdudha. Yaaddoowwan keenyatti dhiyeenyaan qolachuuf ulaan galaanaa kun ni barbaachisa kan jedhan Meejar Jeneraal Tashoomaan yaaddoo gaafa jedhamu kan galaanarraa dhukaafamu fageenya dheeraa deemuu kanneen danda'an magaalota keenya magaalaa guddoo keenya kan yaaddessan ta'uu kaasuun kana dura dhaabbatanii qolachuuf ammoo ulaan galaanaa barbaachisaa ta'uu eeran. Itoophiyaan Afrikaatti biyya guddoo garuu ulaa galaanaa hin qabne kan taate waggaa 30 dura yeroo Eertiraan walaboomtettidha. Ergasiyaas biyyattiin daldala alaa galchituu fi alatti ergituuf buufata doonii Jibuutii biyya ollaa xiqqoo taate fayyadamaa turte. Eertiraan yeroo walabummaa argatte daandira deemte kaasuun jeneraalichi mootummaan ce'umsaa yeroo sana buufata galaanaa kana dabarsee kennuuf aangoo seeraa akka hin qabne dubbataniiru. Mootummaan ce'umsaa uummataan hin filatamne buufata galaanaa dabarsee kennuuf aangoo hin qabu. Ministeerri muummee Abiy kanaan dura Itoophiyaan galaana diimaaf Eertiraa loluuf fedhii hin qabdu jedhanii akka turan ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaaf buufata galaanaa argachuun dhimma lubbuun jiraachuu akka ta'e erga dubbatanii as biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdeen olaanaan ture. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka himanitti Itoophiyaan fedhii qabdu irratti yaa mari'annuudha kan jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed bu'uura kennanii fudhachuun bu'uura uummanni itti fayyadamuu fi bu'uura
ragabaa irratti hundaa'uun irratti mari'annu waraanni hin barbaachisu jechuun dubbatanii ture. Dhumarratti Eertiraan gama biraatiin Itoophiyaan dubbii barbaaddi jechuun kan himatti yoo ta'u, pirezidaantiin Isaayyaas abbummaa buufata galaanaa argachuu kan jedhu harkisoo ji'oopolitikaa biroo qaba jechuun humnoonni biroo maalla dhibdeetiin socho'an kana duuba akka jiran agarsiisa jechuun himatanii ture. Oduun keenya kanarraa kana fakkaata. Akkuma jalqaba irratti jedhe oduu haaraa fi dhugaa guyya guyyaan argachuuf chaanaalii kana subscribe gochuun mallattoo bilbilaa sana on gochuu hin dagatina. Viidiyoo kanallee like share gochuun namoota hedduu biraa akka ga'u taasisuun nu deeggara. Yaada yoo qabaattan koomentii jala nuuf kaayuu hin dagatina. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.